Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti konferansii walakkeessa filannoo paartii badhaadhinaa gaggeeffame. Saganticha irratti miseensonni paartii badhaadhinaaf abbootiin gadaa haadholii siinqee jiraattonni kutaa magaalaa Abbaa Gadaa aanaalee isa jala jiranii hirmaatan. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Masfin Biraanuu haasawaa baniinsaa yeroo taasisan akka jedhanitti paartiin keenya kanaan dura beeksisuu irraa eegalee erga filatame dhimmoota siyaasaa fi diinagdee walitti dhufeenya biyyoota alaa wajjin cimsuudhaan hojiilee garaagaraa hojjechaa turu. Hojii ashaaraa magariisaatti sadarkaa idil addunyaatti muuxannoo gaarii uumuuf hojii boonsaa hojjechaa jiraachuu lammiilee biyyoota adda addaa keessatti manneen amala sirreessaa keessa jiran akka ba'an taasisuuf waa fakkeenya qabu hojjechaa turuu kaasan. Gama diinagdeetiin, gama misoomaatiin, gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin, gama dhimma haajaalaatiin dhimmootaan gurguddoo ittiin milkeessaa ture. Maal keessa dhaabatee akka milkeessaa ture yaaduun hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kunis gaafa milkaa'an qormaatilee hedduu keessa dhaabannee bu'aawwan gurguddoo sadarkaa naannoo keenyaatti, sadarkaa biyyaatti, sadarkaa Afrikaatti, sadarkaa addunyaatti galmaa turanii jiranii jechuudha. Bu'aawwan galmaan kanaanis bu'aan inni jalqabaa kabajamuun muummeen ministeera keenya, pirezidaantiin paartii keenya looreeta addunyaa ta'uudhaan badhaasa kan addunyaarraa yeroo jalqabaatiif akka biyya keenyatti itti fudhatan ta'uusaa bu'aa hojii maanifeestoo paartii keenyatti irratti waadaa ittiin galan keessaa isa tokko ta'uusaa yaadachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Inni biroo bu'aa ashaaraa magariisaatiin sadarkaa addunyaatti biyyattiin teenya beekamtii argatte muummichi keenya kan ittiin badhaafame hojiiwwan gurguddoo qormaatilee kana keessa dhaabannee milkeessaa ture ta'uusaa hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Imanuu Tashoomaa paartiin badhaadhinaa paartii jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruuf halkanii guyyaa hojjechaa jirudha. Konferansiin irrattis kan milkaa'inoota waggaa darbanii lakkaa'uun beekuun irratti walii galuudha. Hanqina hojii keessatti mul'achaa ture immoo adda baasuun gara fuulduraatitti kan irratti hojjannudha jechuunis ibsan. Konferansii kanaan wantoota gurguddoo sadii irratti kan walii gallu ta'a. Inni jalqabaa milkaa'inoota keenya waggoota 5 kana dabarsine tokko jennee lakkoofne kan irratti walii galluu fi akkasumas immoo milkaa'inni kun gaggeessummaa paartii badhaadhinaatiin kan dhufee fi miseensa bal'aa paartii keenyatiin akkasumas uummata bal'aa Itoophiyaatiin kan dhufe ta'uusaa hundi keenya kan mirkaneessine irratti walii gallu ta'a jechuudha. Inni lammaffaan hanqinaalee hojii keenya keessattuu manifeestoo paartii keenyatii fi yaa'ii waggaa tokkoffaa paartii keenyaan gaggeeffamee fi kallattiiwwan kaa'aman keessatti harcaatiiwwan hojii nu mudatan tokko lama jennee lakkoofne harcaatii saniif immoo inni sadaffaan akka kallattiitti yerootti aanu keessatti kallattiiwwan hojiin kun ittiin raawwatamuu danda'u akka miseensa paartiitti akkasumas akka paartii badhaadhinaatti irratti walii gallee hundi keenyayyuu gahee nurraa eeggamu kan itti baanu ta'a jechuudha. Barreeffamni gabaabaan mariif ta'u kan dhiyaate yoo ta'u barreeffama booda hirmaattonni sagantichaa ulaa galaanaa deebisiisuu danda'uu fi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ijaarsisaa dhaabbatee ture jalqabsiisuu piroojeektoota jajjaboo fi karaan biyyaaf biyya wal qunnamsiisuu ijaaramuu danda'uun hojii akka gaariitti kaafamuu danda'udha jechuun dubbatan. Injifannoo arganne kunuunsuudhaan waan hanqina qabu irratti hojjechuu qabna. Gufuu karaa nageenyaatiin jiru abbootiin gadaa haadholii siinqee tooftaa jiru fayyadamuun uummata Oromoo tokkummeessuu qabdu jechuunis dubbatan. Paartii badhaadhinaa wanni adda isa godhu jiraate jalqaba hanqinuu fi namummaadha jechuudha. Eessas jiraadhu bakka feetes jiraadhu. Otoo waan fe'eeyyuu balleesse otoo hanga fe'eeyyuu dalaguu baate ulaa galaana takkitti isaa Itoophiyaa deebise innumtuu gahaadha. Abbootiin gadaa fi haadholeen siinqee waaqa uumaa lafaatiin isin qabanna. Hundi keessanuu waan godhuu qabdan karaa deemuu qabdanii nuu deemtanii Oromoo tokko taate biyya tokko ta'e dhaadannoo keenya sabdaneessummaa jennu sanis akka jirutti hammannee akka karaa araaraatiitti nuu fiddanii tokko nu taasiftanii gara araaraatiitti deemnu jechuun barbaada. Hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Imanuu Tashoomaa kallattii yeroo kennan akka jedhanitti injifannoo hoggoota darbe keessa galmeessinee bu'aa hirmaannaa keenyatti jechuun amantanii fudhachuu qabdu jechuun dubbatan. Gama siyaasaatiin yaadama paartii badhaadhinaa galmaan ga'uuf hojjechuu qabna. Gurmaa'insa jirus qixxa jirus sirreessaa deemuun hojjechuu fi wal hordofaa deemuun barbaachisaadha. Warreen muuxannoo
ta'uu danda'an hojii isaanii hordofuun hanqina irratti hojjechuunis barbaachisaadha jechuun dubbatan. Akka kallattiitti yeroo itti aanu keessatti miseensa kanarraa maaltu eegama waan jedhu dhimmoota muraasa kaasuun barbaada. Inni jalqabaa keessatti iyyuu gama siyaasatiin hojiin nurraa eegamu yeroo itti aanu keessatti miseensa kanarraa hoggansa kanarraa deeggartoota paartii keenyarraa hojiin jalqaba sirritti qabannee hojjechuu qabnu yaadama paartii badhaadhinnaa qixa barbaadamuun lafa qabsiisuu danda'u. Yaadamichi lafa qabannaan hojii misoomaa milkaa'a. Yaadamichi lafa qabannaan hojii nageenyaa milkaa'uu danda'a. Kanaaf akkaataa qajeelfamaa fi dambii paartii keenyatiin yaadamicha akkaataa achirra taa'een lafa qabsiisu miseensa keenya irratti hojjechuu miseensi keenya immoo qixa barbaadamu saniin gahee isaa bahuutu irra jiraata. Gahee isaa bahuudhaaf immoo nurraa jalqabuutu nurra jiraata. Isin warri asitti dhuftan filatamtanii warra dhuftanii konferansii kanarratti hirmaachuudhaaf. Namni filatamee dhufe immoo adda dureen. Adda dureen immoo ergamatti kenname qixa barbaadamuun bahuutu irra jiraata. Kanaaf of qopheessuun sirriitti hojjechuutu nurra jiraata. Inni biraa gurmaa'insa keenya qixa barbaadamuun hojiirra oolchuu keenya mirkaneeffachuu danda'uudha. Hojii siyaasaa jalatti gurmaa'insi qabnu, gurmaa'insi mootummaa, gurmaa'insi paartii keenya sadarkaa barbaadamu sanitti gurmaa'ee hojii misoomaaf hojii nageenyaa hojjechaa jiraachuusaa mirkaneeffachuudha. Yoo hanqina qabaate hanqina isaa laallee dafnee sirreessuudha. Adda durootaan hoogganamaa jiraachuusaa cheek godhuudha. Adda dureessuun immoo qixa barbaadamuun hojii misoomaaf hojii nageenyaa hojii siyaasaa akkaataa barbaadamu saniin hoogganaa jiraachuusaa cheek and balance godhaa deemuun baay'ee murteessaadha.